Qophii eebba kitaabaa ani hin dubbanne taana bu'aa bayii deemsa jireenya kiristaanummaa injifannoo wangeelaa fi gargaarsa waaqayyoo irratti xiyyeeffachuun seenaa dhugaa barreeffamaan dhiyaate. Pastor Tasfaa kanan beeku har'a waggaa 57 yeroo isaan mana barumsaa jalqaba seenanii anatu barsiisaa ture. Pastor Tasfaa Bayyanee biyya isaan wangeelaaf gatii kaffalan sana irratti bu'aa saanii techuudhaanii yookiin immoo ija tajaajila isaanii akkan ta'ettiin fudhadha ammayyuu jechuudha. Waaqayyo har'as namoota dhuunfaa duukaa akka inni hojjechuu danda'u, namoota isaaf amanamanii dhaabbatan duukaa Waaqayyo bara kanas amanamummaatiin isaan wajjin dhaabbatee akka inni hojjechuu danda'u guutummaa guutuutti kitaabni kun nu argisiisa. Kitaaba mata dureen isaa ani hin dubbanne taanaan jedhu seenaa karaa jireenya Pastor Tasfaa Bayyanaa bara 1965 kaasee hanga har'aatti biyya Itoophiyaa hanga Sudaanitti, Sudaanii hanga Kaanaadaatti jireenyaaf tajaajila isaan dabarsan haala addaatiin kitaabaan qophaa'ee isiniif dhiyaatee jira. Kitaaba kana dubbisaa ittiin eebbifamaa hojii Waaqayyoos ittiin ilaalaa. Kanaafuu gaafa bitootessa 23 bara 2015 sanbata xiqqaa sirni eebba kitaaba ani hin dubbanne taanaan jedhu waan eebbifamuuf waldaa guutuu wangeelaa Gullallee Fiinaansiitti sa'aatii 8 irraa eegalee argamuun hirmaattuu eebba sagantichaa akka taatan kabaja guddaan affeeramtaniittu. Mana Waaqayyoo hojii Waaqayyoo irratti bobba'ee waan hin keessa darbe hundumaa eebba isaas wal'aansoo jireenyaas qorumsa adda addaa keessatti harki Waaqayyoo attamnaa wajjin ta'ee akkana gargaaree wanta ibsuudha waan ta'eef kitaaba kana bitattanii hundumtuu keessan akkatti eebbifamtaniif isin afeeraa. Odeeffannoo dabalataaf Duwwaa 929 23 34 34 ani hin dubbanne taanaan